walitti deebina turtiin keessa nagammaa kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaa isaatii itti dhiyaadha. Uummanni Oromoo alaaf keessa kan jiraatutti amma Oromiyaan bilisoomtutti uummanni Oromoo walbummaasaa bilisummaasaa gonfatutti irree tokkoon sagalee tokkoon deemsa tokkoonii bilisummaa isaatiif ka'uu qabaa bachuu qabaa gaafachuu qaba irratti du'uu qaba dhiiguu qaba jedheen sagalee koo uummata Oromoo cufaaf dabarsa. Jarri kun seenaa durbatiin haala Oromootiin hubatiin seera Oromoo akka addan baafatiin aadaa Oromoo duudhaa Oromoo akka addan baafatiin alagaadhaaf bitanii alagaadhaaf tole jedhanii ulee ta'anii afaan ta'anii karaa ta'anii kanan irratti raawwatanii raawwachiisu Oromoodhuma garuu. Mucaan keenya sun biraa ijoollee akkasiidha waan akkasii kan waan akkasii kan wal qabatu kan bitara jiru sun gara kanatti guddatee godinoota Ilubbaabor Mattuus daddalee aanaawwan jala jiran dabalatee magaalaa Jimmattis naannoo Limmuu Saqaasan jedhaman naannoo kana baay'ee isaanii wantoota akkasii ni mul'atu. Sagalee lammoo walduraa duuba san dhageessifne kunniin lixa Oromiyaa Konyaa Qellem Wallaggaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaa fi godina Matakkal Huna Dibaat magaalaa Qorqaatti bilbiluun odeessa Oromoota sadii irraa walitti qabanne keessaa dubbii ijoo seensaaf fudhannee san dhageessifneedha. Dursa guyyaa lama dura gochaa ammeenyaa godina Matakkal Huna Dibaat magaalaa Qorqaa keessatti dargaggoo Oromoo ol adeemaa barataa kutaa 9ffaa ka ta'e Saamu'eel Maammoo irratti hidhattoota mootummaa nafxanyaa takkaa'uu biltsiginnaa raawwatee fi haala waliigalaa Oromoonni godina Matakkal keessa jiran irratti odeessa guutuu jiraataaf dhalataa godina Matakkal Huna Dibaat magaalaa Qorqaa irraa bilbilaan arganne san dhageessisuun kan afettis waliin tarkaanfanna turtiin keessa nama sagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Godina Matakkal Aanaa Dibaat magaalaa Qorqaa keessatti dargaggoo Oromoo kutaa 9 baratu tokko loltoonni Koloneel Abiyyi uleedhumaan dhaananii ajjeesanii sabooda immoo dargaggoota kaawwan humnaan baasanii reeffa isaa baatanii akka isaan magaalaa keessa deeman taasisanii oduu jedhu tokkotu jira. Isa kana laatarii yoo quba qabaatanii asumaan akka uummata Oromoof ibsitan dabalataan ammoo haaluma waliigalaa Oromoonni godina Matakkal keessa jiran akka Oromoof ibsitaniifan isinii bilbilee. Haa wayyee wanni jiru godina Matakkal keessatti gochaan mootummaan humna waraana isaatiitti fayyadamee raawwataa jiru hedduu nama gaddisiisaa wanneen baay'ee qeerra uffata buqqisee sadarkaa ajjeechaa haamiinsa gudeedda adda addaa irra ga'ee jirudha. Ammoo yeroo dhiyaatu gaddaa ijoollee dargaggoo nama 5 walitti reebicha guddaadhaan ijoolleen du'aa jireenya gidduu hagammaatti mana qorichaa keessatti ciisaa jiru. Ammoo mucaan lubbuudhaan darbe Saamu'eel Innatii mucaa jedhamu qabanii lafarraa qabanii ijoollee qeerroo Oromooti ati jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbatta jechuudhaan waliin deemta jechuudhaan footoo waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuudhaan lubbuu isaa dabarsanii jiru. Amma Saamu'eelin kan isaan ajjeesanii kibxata arraati moo torbee darbe keessa meesa kanas addanuu baasaa dabalataan ammoo silaa akka seeraatti Oromummaadhumaan Oromoo ta'uudhaan yakkanii yoo ajjeesaniin ala suuraa waraanaatu sirkatti argame hidhata abaluu qabda jedhanii silaati bifa kanaan ilma namaa sanuu dargaggeessa ol adeemaa kana ajjeesuu akkamittiin ilaaltati? Wanni kuni kaleessa gaddas tureera maqaa meeqa moggaasanii qeerroo Oromoo qonnaan bulaa Oromoo daldalaa akkasuma barattoota Oromoo bakkeen adda addaatti gochaa suukanneessaa irratti geessisaa turuun isaanii kan waggoota hedduu lakkoofsineedha. Ammoo yeroo dhiyoodha asi mucaan kun dhalataa biyyaatti barataadha waan tokko kan hin beekne maatii isaatiif osoo inni ergaa dhaqee galuu magaalaa keessatti qabanii erga reebanii ciisanii ulee duwwaadhaan tureebanii erga ajjeesaniin booda saniin booda reeffa isaa fudhanii uummataan baatu jedhanii reeffa mucaatiin akka malee gocha hamaa gocha uummata Oromoo keessatti illee safuu arsiisanii uummata Oromoo jaarsa waamanii baachisu dubartoota baachisu akkasuma kana ijoollee qeerroo baaduu jechuudhaan reeffa akka reeffa sareetti lafarra gochachuudhaan gochaa isaan godhanii
gocha baay'ee nama gaddisuutti uummata sabaa sablammoota kameen illee kan gaddisiin gochaa isaan raawwatanii jiranidha. Amma gaa ajjeechichattuu dabalataan amma reeffa gaa akka isaan uummata dirqiidhaan baachisan atuu dubbataa jirta. Amma reeffa dargaggoo Oromoo barataa kutaa sagaliidha Saamu'eel jedhamu kana inumaa namarraa namatti al tokko hawwan yeroo kan biroo ammoo xiqqoo magaaluma qorqaa keessatti butanii maanguddoota achiis dargaggoota baachisuudhaan magaalaa keessa walii gadi maran jedhan reeffa kana maaliif godhu laata? Oromoon kana ilaalee jiileetu harka kennataadha moo maaliif hawaasa Oromoo gochaan kun amilee cabse moo ni onnachiise laata qabsoofi? Ayeesaa kungaa kan beeku uummanni Oromoo kan beeku qeerroof qarreen ga'eessi ka beeku hundumti uumuu beeka. Silas waanuma kaleessa deengada turedha arras waanuma itti dhufee jirudha. Ammoo guddumaa galatti uummata Oromoo lafarraa fixuu dugugiisa sanyii dinosaayidii hamaa irratti raawwataa jiru akkuma guutummaa Oromiyaatti. Ammoo godina Matakkal keessatti uummanni Oromoo ilaalcha addaa qabaa. Uummanni Oromoo akka inni mataan isaa ol hin jenne walumaa galatti atuucaa hedduu uummanni mana qabatee jiru hin jiru qabeenyaa isaarraa mana isaarraa qe'ee isaarraa buusaanee jira amma ammaatti bosonatti gadi galee bakkeen adda addaatti dubartoonni yookiin hawwan laga keessa galanii ijoollee daa'ima saganii laga keessa bulaa jiru agammaatti qoonqoodhaan beellaan kallattii addaatiin qorraan hedduu dararamaa jiru gocha hamaadha. Kaleessa deemgaddas tureera uummanni kanarra dhaabbatee xiqqameen waan jiru hunda Oromiyaa keessallee kan kanaaf keessa kan jira Oromoo Matakkal kanaaf sagalee ta'etti waachuu qabaa. Mootummaa kana daran isa duriirrallee yeroo inni itti fuullatti bahee yoo dhume yoo bilisummaa isaa gonfachuu danda'u yeroon see amma. Kanaaf gochaan ammeenyaa isaan barataa Oromoo dargaggeessa ol adeemaa kutaa sagalii Saamu'eel irratti raawwatan kun kanuma dur ta'aa turedha. Ammas hawaasa Oromoo gamasii amilee hin cabsine numa qabsoodhaaf kakaaseedha. Irra deebiinsi gaafadha Saamu'eeliin yoom akka isaan bifa suukanneessaa kanaan ajjeesan dhaggeeffattoota keenya nu dhageessifta. Itti dabalaani honoota godina Matakkal yoo xiqqaate 3 keessaa magaalota gara 4 keessaa guutuutti Oromoon duula hidhattoota naannoo Amaaraa akkasumas kanuma mootummaan Bineeshaangul itti bobbaasee fi dabalataan immoo humnootuma akka kan mootummaan Koloneel Abiyyi itti bobbaasu raayyaa dabalatee isaaniin buqqaanii manni isaanii gubatee kan godaanan abbaan warra gara 20 akka ta'antu buqqee jedhama. Warri sun attam ta'an Oromoon warra sanaaf attamitti dirmatu qabaa waan jedhaa irratti illee osoo uummata Oromoof dhaammatte. Ayyee jecha warraa gaadhimma du'eessi qeerroo dargaggoo Saamu'eel jedhamu kana guyyaa gaafa qibxataati miidhata qabanii qibxata du'aasaa yookiin reeffa isaa fidanii ammoo dhimma sabaaf sablammoota godina Matakkal kana keessa jiranii aanolii sadii akka jiran mootummaan kun kallattii adda addaatiin saboota adda addaa qaama adda addaa mootummaarraa ala jedhee xingeessuudhaan ofiisaatiin meeshaatti kennee kanneen uka'uuf gargaaran itti kennee uummata irratti bobbaasee jira. Uummanni kun immoo walirratti ka'uudhaan kallattii adda addaatiin eessaarraa naannoo isaarraa Oromoon illee buqqee hin jira, uummanni Agawwaa buqqee hin jira, Amaarri buqqee hin jira, sabaaf sablammoota Walloo kallattii adda addaatiin buqqee jiru kanaaf kallattii waraanni bilisummaa Oromoo irra socho'uun immoo nagaa argatee sabaaf sablammoonni waliin socho'aa kallattii hojiitiin haa ta'u daldalaan haa ta'u barnootaan haa ta'u waliin socho'aa jira. Walirraa fuudhee nyaata walirraa fuudhee dhuga. Kallattii kanaan uummanni Oromoo birallee dhaabbataa amma kana keessatti kallattii kamiin bira dhaabbatee gargaarsaan tumsaan duukaa jira. Ammoo mootummaa jarreen sabaaf sablammoota kana walitti qaruudhaan ummata Oromoo takkatti siin godhe jira. Ummata Agawwaa biratti Agawwaa takkatti siin godhe jira Oromoo biratti. Kallattii kanaan gochaan kun ammallee dhufee jira. Sabaaf sablammoota adda addaa hidhachiisee sabaaf saba walirratti duulchisaa jira. Inni kun dhimma baay'ee jajjabduuf dhimma baay'ee hammeenyummaa gara jabeenyummaa sanyii duguuggii sabaaf sablammoota gidduutti mootummaan raawwachaa jirudha kun. Akka Oromootti guutuu Oromootu miidhamaa jira. Ammoo hammeenyi amaan kan irra ga'aa jiru Oromoota kiyaa warra moggeeffamanii jiran kanneen akka Oromoota kaaba Oromiyaa godina Walloo fi akkasumas Oromoota Matakkali. Egaati warra kanaaf dirmannaa addaatu barbaachisa akka Oromoottu dabalataan miidhaa alagaatiin akka Oromootti Oromoo mudateen olitti kan miidhame warra godina Matakkal keessa jiran Walloodha, Raayyaadha.
Gama biraatiin waa'ee Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuutu dubbatama. Ammoo dhaloonni ammaa kun waraanni bilisummaa Oromoof miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas Oromoonni dammaqiinsa qaban Impaayerri Itoophiyaa kaleessas Oromoon hin ijaaramne Booris Oromoodhaaf hin taatu lafee dhiiga ilmaan Oromoo cabsitee irratti ijaaramteetu nu soorataa as jirti kan nu qabsaa'uu qabnuu fi biyya keenya Oromiyaa walaboonfatuuf bilisummaa keenya mirkaneeffatu mootummaa birmaduu dhaabbatuudha jedhu. Mee ati maal jetta galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Isa kanarratti yaada kee gabaabsinu qoodiitii asuma irratti xumurraa marii keenyarraa. Galmi qabsoo bilisummaa uummata Oromoo filatti uummanni Oromoo qabsoo isaa geggeessaa jira. Waggoota hedduu duratti qabsoo geggeessaa ture. Kaleessa dheertuu gaattanaan eeboon qawween lolaattee arrallee lolaa jira. Allallee falmaa hadhaawaa geggeessaa jira. Ammoo akka godina addaa Oromiyaan ala jiranitti Matakkal, Raayyaa kanneen kana keessatti immoo uummanni Oromoo sirna nafxanyaa kaleessa dheengadda dhaalameen dheengadda kaleessa dheengadda reebamaa, ajjeefamaa, hacuucamaa, qeerraa buqqaa tureen hagammaatti irra jira. Mootummaan tumsa godheetii kallattii kanaan olola meeqa irratti qindeessee humna ofirraa qabutti, meeshaa ofirraa qabutti abdatee kallattii kanaan godhaa jira. Ammoo kanaafi uummanni Oromoo godinaalee addaa kana keessa jiranillee Matakkalaa ta'u, Raayyaa ta'u, Oromiyaa ta'u kanaaf keessa kan jiran cufti amma Oromoo Oromiyaan bilisoomtutti uummanni Oromoo walbummaasaa bilisummaasaa gonfatutti irree tokkoon sagalee tokkoon deemsa tokkoonii bilisummaasaatiifi ka'uu qabaa bachuu qabaa gaafachuu qabaa irratti dhuu qabaa dhiiguu qaba kanaan dura dhiigarrallee arrallee itti dabalee dhiiguu qaba jedheen sagalee koo uummata Oromoo cufaaf dabala. Kan amma dhageessan kun kibxata dheengaddaa dargaggoon Oromoo Saamu'eel Maammoo jedhamu hidhattoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaan godina Matakkal hona qorqaa magaalaa Dibaax keessatti uleen dhaanamee erga ajjeefamee booda reeffi isaa lafarra harkifamu achiis hawaasa Oromoodhaa magaalaa sanii dirqisiisuun reeffa baachisanii magaalaa keessa maruu haalli waliigalaa Oromoonni godina Matakkal keessa itti jiran ammoo ammallee akkaan hamaa ta'uu kan Oromticha godina Matakkal irraa odeeffannee san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa konyaa qellem Wallaggaa hona Yamaalogii walalitti bilbilee gubaatii mana Oromoota 40 irratti loltoota Koloneel Abiyyiin torbee kana raawwatee fi ammas itti jiru akkasumas haala amtuu akka kan miliishota loltoota poolisootaa fi tikoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaan Oromoota godina qellem Wallaggaadhaa mudataa jiru irratti kan Oromticha konyaa qellem Wallaggaa hona Yamaalogii walal irraa bilbilaan odeeffannetu siniif dhiyaatanis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Torbeen kana asitti namoonni ta'anii iddoo isaa akka jiruudhaa gara mana 40 akka ta'ee yeroo dadhagalii isaallee jalaachaa fi kan akka laalee kunii ana Yamaalogii walal keessaa nama itti mul'ataa maatii irratti gubuu itti ayyaanaa Ragubu, akkasumallee shundaa shibbiruu ragubu, akkasuma sirriisaa ragubu, sanaa wal qabatee mana buqabeessaa keessaallee akka gubanii kan kunillee gaafa guyyaa 23 dhiingachaa akka lakkoofsa bashaa kanatti akka gubanii nan beekaa kan immoo kan raawwachiisu bilchaadhaan ta'e mitikuu baqqalaa dhimma dhaagaa takkaa dhiigataa akkasuma yaasuu beekamaa inni adeemaa sassaamaa jirii ofii isaanii buqqaa adeemanii milishoota bukkee qabanii raawwatanii kan raawwachiisan isaan kanaadhaa galaduwwan leetuu hin taane waraanni kun buqqaa adeemanii shamarran illee akka gudeeganii harmootii abbaa manaa jalaa hudhan akka gudeeganii naannoo mana kana mancaa gadi ilaallee balaalii dhabsuu abbaa maatii eeganii dadhabsanii qabanii Solomoon dhabsuu mucaa isaa michuu Solomoon nama jedhu mucaa mitikkuu waanta margaa mitikkuu nama jedhamu iddoo horii eeggiftu galamatti itti ba'anii qabanii reebanii ijoollee umurii ishee waggaa 15 gadii nama lamaa abbaa maatii dadhabnoota qabanii fuudhanii gara mana Yamaalogii Waltajjeetti illee akka adeemsatanii Amma yeroo mana keessanis gubanii mana Oromoota naannoo keessanis bifa kanaan mancaasan sababni isaan himatan maali?
Dabalataan ammoo namoonni gochaa ammeenyaa akkasii kana raawwatanii bulchitootni isin amma maqaa dhooftan kun ofii Oromoodhuma yoo Oromoo ta'an maaliif bifa kanaan mana horsiifatee bulaaf qotee bulaa Oromoo akkasittiin mancaasu laata? Sadanni isaanii matan shanee deeggartanii waan jedhamu shakkii of keessaa qabaatanii shanee waan jedhamu hundeen gumii shanee gumii Oromoo salgan keessaa gumii maanguddoo shaniiti kan beeknu maanguddoo shan Oromoo durii qabee ijoollee Oromoo kan gaggeessaa ture aayidoo hangafaa fudhatuutiin wal bulchaa akka ture isa kana beeknaa shanee waan jedhamu hoggaasanii achi asii ofii isaanii Oromoo miti dhalootumaan illee asyaala lamaala duubalan itikku bakkalaa gandisaa daraarii akkasumaa gandisaa waan qocaarii Riyaasii guutamaa gurraatti walanii takkaa dhiirataa gandisaa daraarii saabii faara tokkorra kan jiran wal bukkee kan jiran iddoo tokkotti illee kan dhalatan bareedaa tokkotti kan dhalatan ilma Oromoo intala Oromoo irraa kan dhalatan kan kana raawwatanii ilmoo kan hin beeknu Oromoon jaarraa kudha salgaffaa qabee alagaa yaa'anii afaan qabeetiin bitanii sirna alagaa jala galee akkanni du'aa bara amma kana qabeenyaa sarara mulqabee jiru hin beekna seenaan inni itti himaa hayyoonni inni itti mooraan isiirraa fudhannee of keessaa qabna ta'us garuu jarri kun seenaatu dubatin haala Oromootu dubatin seera Oromoo itti addan baafatin aadaa Oromoo duudhaa Oromoo itti addan baafatin alagaadhaaf bitamanii alagaadhaaf tole jedhanii ulee ta'anii afaan ta'anii karaa ta'anii kanan irratti raawwatanii raawwachiisu Oromoodhuma garuu ijoollee Oromootiin hin beekan. Ayyeegaa amma Oromummaan dhiigaan inuma jira ammoo Oromummaan dhiigaan qofa osoo hin taane gochaadhaanitti mul'ata. Goobanaa Daancee dhiigaan Oromoodha ammoo Miilikiif ergamee Oromoo baasee dura deemtota Oromoo abbootii gadaa Oromoo fixee mancaasee Goondee Tufaati kamaa'ii irratti Goobanaa Daanceen ajjeefame arfaasaan duubaan dhufa albaasaa Goondee Tufaa jechaan sumaa waan jedha abboonni keenya nutti himaa dhufanii Goobanaanis Oromoo silaa maqaadhaani. Egaa akkasittiin waan Oromoof Oromiyaa irra mudataa jiruuf kabalbala saaqee Goobanaadhaa dhageenya akkasittis barreeffamee jira. Warri kun Goobanaa irraa maaltu adda isaan godha yoo sanaan ol hin taane maaltu immoo seenaa irraa akka isaan hin baranne isaan taasise laata? Isin maal jettu akka maanguddoo Oromootti dhalootaafis maal himtu? Oromoo irraa kan isaan adda taasisuu danda'e maallaqa fudhachuudha. Maallaqa alagaa fudhachuudha kan isaanii dhiisanii isarraa dhalatan fakkii dhalatan irraa fudhachuu jibbanii kan alagaa akkasumas isaanitti urgaa'ee kanaan Oromootti adda ta'anii maallaquma jedhanii achi godhan. Seenaa kan immoo kan isaan hubachiisuu dadhabe maal inni jedhu hir'inuma sammuu isaanii hubannoon gadi fageenyaa uma isaaniitii dhabuudha. Kan isaan rakkise, kan isaan jeenjesse, kan isaan hawwaate maallaqaan mana guddaa jaarta, maallaqaan nama caarta. Kun bakka hin geessu seenaan see du'aadha, kan tottoraadha, kan duriiti. Sitti dandeessee abbaa biyyaan taatu Oromoo jedhanii isuma sana fudhatanii isa kana jala qabuuti isaan rakkise. Hayyeegaa isaan kana ha jedhanii isinigaa abbaadha ilmaan dhooftanii guddiftanii dhalootas guddisaa jirtanii ijoolleen hiriyooti ijoollee keessanii kan ollaadhaa kan Oromoo ijoollee keessanii ijoollee isiniif Oromoonni kaan guddisanii Oromoon jabaa ta'uu biyya isaa Oromoof Oromiyaatti abboomuu akka danda'u Itoophiyaan impaayera ta'uu afaan qawween akka ijaaramte afaan qawweenis akka cabdu biyya Oromoo Oromiyaa wala boomsinaaf qabsootti jiru. Amma kan ijoollee isin guddiftan jechaa jirtu kanaaf burjaajii namoonni maallaqaan bitaman kun oofaa jiran akkamittiin ilaaltu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo isiniif ijoolleen keessan arraa arsaatti baasaa jirtu kun eessa impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudha moo biyya Oromoo Oromiyaa mootota koloneeffattoota impaayera Itoophiyaan cabdee agarraa kolonii jala jirtu wala boomsitanii Oromiyaa walaba mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa ijaaruuf kan isin qabsa'aa jirtan aabbo. Isaanii waa'ee impaayera guddisuu malee waa'ee Oromoof Oromiyaa guddina jedhanii qabatanii kan ta'an utuu hin taane impaayeratti dhuma barri ishee itti turee maqaan isheellee yeroon itti darbe sana dabarree suuqinee haaressinee ittiin seena waan jedhu seenaa akkasii kana seenaa bara dheeraa du'ee cabee darbee roonsaa itti tottoree lafa dha'uuf ka'e kana haaressina jedhu malee gara seenaa isaanii gara saba isaanii gara duudhaa isaanii
gara dhaloota isaanii duuba deebi'anii kan ilaalan ibsu. Anis kana namanuu amantaas immoo jara kanarraa dhiibbaa gubbama kootii seenaa fuddee, dhiira isaa fuddee, duudhaa isaa fuddee, hunduma isaa kan fudde. Isaan garuu kana fudhatanii hin qaban. Kana dadhabuut isaan nyaatu. Hayyee ulfaadha. Ammoo galmi bilisummaa Oromoo eessa isa jedhu irratti mee yaada keessan nuu qoodaa. Oromiyaa walaboomsuu moo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuuf qabsaa'aa jirtu isiniif ijoolleen keessan? Hayyee ijoolleen Oromoo Oromiyaa bilisoomsuudhaaf jecha yaadaa hedduu keessallee dhiichishee ammarraa kan naaganne. Amma immoo qarqararraan geesseetti mana gumuun tibboo lubbuun hedduu dhangala'ee shamarran bakkee qabtee dardarran bakkee ta'anii hayyoonni duranii qabeenyi itti aanu hundumtuu duree har'a nu bira ga'ee waan garaatamuuf hin qabu ofii keenya duunee dhaloota keenya bakka keenya jennee waan jennuuf ejjennoon keenya ammas dhiigaan bilisoon malee kan biraa tokko akka hin qabaanne ejjennoo dhiigaa. Dhumarratti qabxii sila kaafne keetti kan hin tuqin dabarre tokkotu jira. Misirroota manatti cabsanii seenanii dhaananii saayitii irraa baafatanii qabeenya jirus saaman jedhama. Dabalataan honuma yamaaloogii walal keessatti dardarri tokko yookaan daa'imni ganna 16-18 gidduu jiru ajjeefamee reeffi isaallee gatamuutu himama. Mee isa kanallee irra deebi'aanu yaadachiisaati waan afesitti dabalaa. Maqaan makannaa waraqaa irratti illee jiraate naannoo ganda tullisumaa irratti ganama sa'a 11 irratti dhaqanii jecha amma jiran hunduma isaa raawwatanii akka isaan bira darbanii keessa ba'anii dhangaallee manaa caccabsanii nyaatanii hidhanii shundaa dibaabaa nama qarshii akka aadaa keenya akka naannootti gaarii qarshii buusaa wali buusuun jira yeroo baay'aa yeroo waan akka deebii waammatanii kanallee kan iddoo kanatti argame. Maallaqa kanallee naannoo qarshii kumaa waan akkasuma wajjin qabanii gara mana dhaabbata darbatanii qarshii kanallee harkaa fuudhan akkuma naannoo kootitti illee mana nama dhuunfaa mana xiqqaasaa baradaati illee qarshii 5,000 akka fuudhanii akkasumallee mana fiqaaduu wayalaati illee qarshii 2,000 akka fuudhanii mucaa amma wareeganii karaa irratti danda'an naannoo akukkuuti gara bataskaanaatti dhiyaanii midhatii bakka jedhamu tokkotti. Akka isaan ajjeesanii bira darbanii waan qulqullaadha. Kun Oromoo hunduma isaanii lafa kanarraa duguunnee finnee ajjeennee finnee lafatti duwwaa impaayiraatti jala galchinaa akeekkatanii akka jiranidha. Qondaalli OPDO takka OPP tokko yoo qurxummii fixuu barbaadde garba sangossitaa jedhe ammalleen shiftaan shaneen hawaasa keessa jirti. Sanaaf isaaniin fixuun hin danda'amne riphee lolaan gaaratti gala. Isaaniin fixuun yoo barbaachise galaana sana gossuudha jedhe. Kun immoo Oromoo finnaadha. Dubbiin namticha kun dubbate torbeedhuma darbe kana caffee OPDO irratti inni kun ni danda'ama laata? Ammoo Oromoof waan dhaamtullee yoo qabaatte dhaammadhuuti haa xumurru. Galaanicha illee fuudhee eessatti geessa laata? Galaana adda seera'een guddisee duudatti dabarsa jedhamoo eessatti geessa laata? Sobiis irraa gochi kan jedhanii bara dhufaa darbaanii sobaan biyya bulchina jedhanii yaalu amma yeroo dhugaa gahe waan sobaa ta'urra gochi dhiisan gaariidha. Galaana sana immoo galanitti geessinee galaanni irraa buddutee qurxummii ta'uu akkamni jedhu soba adii guddaa baay'ee bal'aa akka isa waaqaa kanaa. Mul'atu haasa'uu isaaniirraa haasicha tuutti dhiisanii gaariidha. Kana wallan jedha gurgureessu. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haalli amtuun yeroo ammaatti Oromoota lixa Oromiyaa konyaa qellam wallaggaadhaa mudataa jiru. Kanuma amma Oromticha konyaa qellam wallaggaa hona yamaaloogii walal irraa odeeffannee san dhageessifne kana fakkaata. Maa'ii irratti hidhaan gidirfamni ajjeechaan qabeenya hawaasa Oromoo saamuuf gubanii barbadeessuun konyaa bunnoo baddallee iluu abbaa booriif godina Jimmaa keessatti loltoota poolisoota tikootaaf milishoota mootummaa nafxanyaan geggeeffamaa ture yeroo ammaatti akkaan jabaatee itti fufee jiraatu dhageenye bakka cufa odeeffatuudhaa fi rakkoon neetwoorkii bilbilaa waan nu mudateef har'aaf magaala Jimmaatti bilbilee waan Oromticha tokkorraa odeeffanne isan dhageessifna. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha.
haalli Oromoota godina Jimmaa keessa jiranii Iluu Abbaaboor Mattuu Bunnoo Beddellee hamaa ta'uu akkuma kutaa Oromiyaa kaanii hidhaan itti jabaachuu qabeenya saamuunis akkuma jirudha. Kana kanan isinirraa odeeffatuuf jedhee mee maal keessa jiru Oromoonni gamasii? Akkuma beekamu wanta kan irratti turedha. Hidhaa fi dararaan Oromoo naannoo Jimmaarra jiran akkuma duraanii fudhatanii jiru. Akkuma jalqaba ture manni hidhaa ammas Oromoonidha kan geessanii jiru. Oromoonni baay'een isaanii qeerroo fi qarreewwan baay'een keessumaa fincila kan godhaa turan baay'een isaanii ammas yeroo lammaffaatii fi haala nama dinqisiisu keessa jiru. Walumaa galatti yeroo tokko tokko namoota gadhiisuun ni mul'ata. Keessumaa namoonni ba'an ni jiru. Qeerroowwan ni gadhiifamu. Garuu gadhiifamanii akkasumaan ammas deebanidha kan isaan mana hidhaatti galanii. Yeroo baay'ee manni murtiin mirga wabii eegeefi haa ta'u malee manni murtii gaafa gadhiisu poolisiin immoo akkasumatti kan inni deebisu. Gidduu kanallee egaa akkuma beekamu yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ture eebba sanarratti barattoonni akkasumas immoo abbootiin qondaalonni mootummaallee hirmaataadha kan isaan turani. Achirratti illee wanta ta'e odeeffannoo qabdu barattoonni yookaan immoo namoonni hidhaman jiru wanta sanaa wal qabate. Walumaa galatti godina Jimmaa kanatti wanti kun baay'ee itti fufeera. Warra magaalota akka Jimmaa fa'aa Mattuu Iluu Abbaaboor Beddellee keessa jiraatan irra warra magaalota aanaa irra jiraatanitti jabaata jedhama. Amma gochaan ammeenyaa kun keessumaa hawaasa Oromoo qotee bulaatti akka malee akka jabaatee fi qabeenyallee hedduu jalaa gubataa akka jirudha hawaasa Oromoo jalaa. Mee isa kana kanas gaggabaabsaatii nuu kaasaa kan magaalaa Jimmaadhaan ala. Egaa magaalaa Jimmaa aanota Jimmaa keessa jiranitti normaalii yaa'u yeroo baay'ee akkuma bitas gaafaa baay'ee isaa gara baadiyyaatidha. Mucaan kee sun jira ijoollee akkasiidha. Warra akkasii kan waan akkasii kan wal qabatu kan gara jiru sun ammas gara kanatti guddatee aanaawwan naannoo kana jiran shaneetu buufatee jira. Waraanni shanee jira. Mucaan kee akkasiidha. Illee akkasii qaba. Inni jedhu sun guutummaa guututti ol darbee godinoota Iluu Abbaaboor Mattuu fi Beddellee aanaawwan jala jiran dabalatee magaalaa Jimmaattis naannoo Limmuu Saqaasa jedhaman naannoo kana maddii baay'ee isaanii wantoota akkasii mul'atu. Qotee bulaa dhaqanii qeerratti dararuu manni guggubuun wanti kan qaarratti ta'aa ture guutummaa guutuuta masoo darree waanuma ta'udha golaawwan baadiyyaa Oromiyaa irratti. Haala amma Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata godhuuf silaa Oromoon maal godhuu qabaa jettanii dhaammattu? Amma wanti godhamuu qabu waa baay'eedha. Keessumaa yeroon ammaa murteessaadha. Yeroo murteessaadha kan jedhamu waan nama dhibu bara 1980 keessa yeroo tiraanzishinii kan immoo mootummaa ce'umsaa kana kee wanti ture amma immoo haala adda ta'een isuma sanatti deebi'ee mul'ataa jira jechuudha. So ammarratti wanti godhamuu qabu osoo nagaan amantiin kutaan wal heenarii tokko ta'amee dantaa Oromummaa biyya Oromiyaa jedhamu irratti ejjennoo tokko qabaatanii keessumaa immoo